qophii keenyaa keessatti godina Harargee lixaatti immoo nageenya tiraafikaa mirkaneessuuf maaltu hojjetamaa jira? Hojii hojjetameen bu'aaleen argame maal fakkaata waan jedhu irratti riippoortar keenya Lisaanuu Mirreessaa waan qopheessee dhiyeessu qaba. Daawwanneet walitti deebina. hawaasaa hundi cimee balaa tiraafikaa ittisuuf tumsuun danda'amnaan imala nagaa qabeessa gochuun ni danda'ama. Akka addunyaatti waggaatti lubbuun namoota miiliyoona 1.3 kan darbu yoo ta'u, akka biyya keenyaatti ammoo lubbuun namoota 3,111 kan darbu ta'uu ragaan arganne ni mul'isa. Godina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Cirootti balaa tiraafikaa ittisuuf hawaasaaf hubannoon duulaan kennamaa jira. Magaalaan kun magaalaa guddittii godinaati. Itti aansuudhaan immoo koliidara bahaa Itoophiyaati. Kanaan wal qabatee mooyyuu konkolaataan gurguddaan daandii qaxxaamuru biyyattiidhaaf biyyattii ol qabneef asirraan deema. Inni biraadhaa mooyyuu kan mooyyuu aanaadhaaf aanallee deemu as keessa deemaa jechuudha. Kanaan wal qabatee mooyyuu sosochiin kun akka hin baay'anne tokkoffaa ololtummaadhaan deeggaramnee kan balaa kana hir'isuudhaaf deemudha. Inni lammaffaadhaa mooyyuu qindoomina abbaa taayitaa geejjibaatii fi tiraafikaa wajjin deematii kan jirudha. Isa kanaanis wal qabatee balaa waggoota 2 fi 3 darbe durattis mooyyuu qindoomina ijatee fi sosochii tiraafikaa daandii irratti godhamaa jiru wal qabatee balaan hedduun kan irrataatii jiru ta'uu isaati jechuudha. Nageenyi tiraafikii yaa akka addunyaatittis akka Afrikaa akka biyyaatitti tiraafik jechuun sochiidha. Nama socho'u qabeenyi ni socho'a. Sochii kana keessatti immoo walitti bu'iitii jira. Walitti bu'iitii kana keessatti qabeenya miidhamaa nama miidhama. Kanaaf sochiin kan nama hundaa waan ta'eedhaaf rakkoo to'annaa nageenya tiraafikaa kanarratti immoo waan dhufuu danda'u. Ogeessuma to'annaa nageenya tiraafikaatii fi kan geejibaatiif kan dhiifamu odoo hin ta'in kan nama hundaatii jechaadha. Hojii riifoormii geejjibaa lafa qabsiisuudhaaf yookaan immoo olaantummaa seeraa fi seera geejjibaa akka lafa qabatuudhaaf koreewwan nageenya tiraafikii manneen barnootaa irratti ijaaruu akkasumas immoo barattoota manneen barnootaa keessatti leenjisuu rakkoowwan kenna tajaajilaa wal qaban tan gama geejjibaatiin jiru akka bara kanaatti yookaan immoo akka bara 2017tti akka godina Harargee lixaatti hojiiwwan gurguddoon hojjetamanii jiru jechuudha. Kaayyoon duulaan hubannoo uumuu kunis hawaasni hammeenyummaa balaan tiraafikaa geessisu hubatee akka irraa of eeguuf yaadamee kan qophaa'edha. Qindoomina ejensii geejjibaa waliin ta'uudhaan hubannoo dhimma nageenya tiraafikaa rakkoo balaa tiraafikaa fi seera geejjibaa kana dambii seera geejjibaa kana hubatanii akka isaan ittiif tajaajila barbaachisu argataniif qindoominaan hojii bal'aan iddoowwan afooshaatti manneen amantaatii fi hojjettoota mootummaatiif illee iddoo hundatti hubannoon nageenya tiraafikaa bal'inaan taasifamaa turee jira jechuudha. To'annaa nageenya tiraafikii akkuma laaltan tiraafikoonni keenya teeknikaalii balaan tiraafikiitii fi balaan qaama namaatii fi qabeenya irratti qaqqabu kun hambifamuudhaaf hojii bal'aa hojjetanii jiru. Amma harcaatii jira. Harcaatii kanarraayis ka'eeti torbee tiraafikaa jennee bakka hunda irratti hubannoo hawaasaaf kennuudhaaf kan yaalaa jirru. Wanni magaalota biraatiin adda godhu keessaa magaalaan kun magaalaa guddittii godinaa akkuma taate koliidara bahaatis. Kana wal qabatee sochiin tiraafikaa akkuma baay'atu kana sochiin konkolaataatti illee ni baay'ata. Kana hir'isuudhaaf immoo aarsaa gaafata waan ta'eef sochiidhaan tola ooltummaadhaa fi uummata dadammaqsuudhaan kan raawwatamaatii jiru ta'uu isaati. Daandiin guddichi godinicha qaxxaamuru marfataa bu'aa bahii fi dhiphaa waan ta'eef balaan akka hin geenyeef mallattoowwan tiraafikaa kan akeekkachiisanii fi dhorkan hojjetamaniiru. Balaa hir'isuudhaaf immoo tokkoffaa gufachiisuun yoo xiqqaate naannoo 10 ol hojjetamee jira. Zebraan dalagamee jira. Daandii marfataa waan jiruuf immoo mallatteen agarsiisuu daandii marfataadhaa fi naannoowwan daandii ciccitaa irratti illee agarsiisuun isaadha. Bahoo xiqqaate naannoo 50 ol dalagamee jira jechuudha. Balaa kan hir'isuudhaaf yoo xiqqaate wantoonni gufachiisoo ta'an kan dalagamaatii jiru ta'uu isaati waan ta'eef isarra dhaabbannee immoo innis kunis immoo balaa hir'isuun illee danda'amee jira. Hubannoon yeroo adda addaatti qaamota keenyaa fi hoggantoonni wajjin godhamu irratti hundaa'e balaan bareen gaddarraa barana dachaa 99 jechuudha. Bareen gaddaa baatii jaatti balaa jaa qabna.
bara immoo baatiyyaatti balaa tokko qabna jechuudha. Kunis sabni itti hir'atuu danda'ee fi tokkoffaa saaltoo gufachiisa kana ijaarree konkolaataan jimaa naannoo kana waan baataniif konkolaataan baajaajii motoroo waan baataniif isaan san waan suuta deemaniif tokko balaa akka ta'e. Poolisiitii wajji qindoomina cimaa qabnaa isaan hojii ta'uudhaan magaalaa sana keessa kenna tajaajilaa uummata keenyaaf bakkaan ga'uudhaaf kutannee murannoodhaan itti kaanee jirra. Bakka balaan geessus taarifa bakka komii uummataa jiru hunda socho'uudhaan hanga danda'amee xiqqeessaa jira. Daandii irratti zeebiraawwan adda addaa dibuu, gufachiisaa, leenjisuu, mallattoowwan tiraafikiin barbaadu, seera fi riifoormiiwwan geejjibaatis hojiirra oolchuudhaaf hojiin hojjetamu jira. Haa ta'u kooriidariin bahaa kun dhangala'inni konkolaataa ni bal'ata. Halkanis yoo deemtanii ilaaltanii raattan jimaa wajjin wal qabatee mootoroonnis baajaajiiwwan kun ni bal'ata waan ta'eedhaaf kana wajjin wal qabatee akkaataa barbaadame sanitti galmaan gahuu wajjiniin amma harcaatii jira. Harcaatii kanarraayis ga'eeti torbee tiraafikaa jennee bakka hundarratti hubannoo hawaasaaf kennuudhaaf kan yaalaa jirru. Bakka balaan tiraafikaa deddeebi'ee gahaa jiru irratti dhaabuudhaan wal qabatee akka godina keenyatti mallattoo akeekkachiisaa mallattoowwan qaxxaamuraa lafa deemtota magaalaa keessatti yookaan zeebiraa hojjechuudhaan akkasumas taappeellaawwan biilboordii ergaawwan adda addaa daddabarsan karaa irratti bakka balaan tiraafikaa kun deddeebi'ee gahu dhaabbatanii kan jiran ta'uu isaati. Hojii qindoominaa hojjetameen seera darbitoota irrattis tarkaanfiin sirreessaa fudhatameera. Keessattuu doqdoqqeewwan inshuraansii qaama sadaffaa lakkoofsa gabatee fi ulaagaa hin guunne to'achuun danda'ameera. Konkolaattota uummataa geejjibsiisan dabalatee konkolaattota fe'iisaa dabalatee motorootaa fi baajaajota dabalatee inshuraansii qaama sadaffaa naga godina keenyatti hojii bal'aan fi kanaanis tarkaanfiin bal'aan kan fudhatamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf motoroota fi baajaajilleen ulaagaa seeraan guuttanne akka isaan gara seeratti dhufanii ulaagaa seeraa boolloo gabatee qaama sadaffaa isaan guuttatanii akka isaan hojiirra oolan yookaan immoo hojii keessa akka galan taasisuu irratti hojii guddaan hojjetamee jira jechuudha. Hojiin qindoominaan hojjetame waajjira daandii loojistiikii wajjin taaneet dura hubannoo kennine. Hubannoo kennineerraan namoonni tokko tokko hubannoo kana qabatanii gabatee baasuudhaaf deemaa jiran jechuudha. Kun immoo warreen hubannoo saniin jijjiiraman finne jechuudha. Isaan immoo to'annaa tasaatii walitti qabne amma akka seera qabatan taasisuu jira. Moota seeraan alaa warreen motoroon amma mul'atan kun hojii seeraan alaati. Waa sadii qabu. Tokkoffaa hayyaman qaban konkolaachistoonni kun hayyaman qabanii inni lammaffaan gabateen qaban sadaffaan qaama sadaffaa hin maxxansan. Kanarraa kaasee motorri taargaan qabne gabateen qabne kun balallee ogeessise. Adda baaftee beekuuf rakkoo qaba. Hin beekaman. Kanarraa kaasuudhaan duula goone qindeessa tiraafikii wal qabannee to'attoota wal qabannee hanga geejjiba dabalannee jechuudha. Dabalee guuza gooneeti gareen bobbaanee dhimmi kun akka to'atamu godhame. Deeggartoonni tiraafikaa tola ooltummaan hojjetan dubbifne tokko balaan tiraafikaa beekaa wallaalaa fi amantiin gargar nama hin baasu waan ta'eef fedhii fi kaka'umsa mataa isaaniitiin irratti hojjechaa jiraachuus dubbatu. Dhiiraa dhalaa dubra sayyibaa dardara tikwandoo kaaraatisti injiinara maanaajera doktora miilitarii siviiliin jiru danta dhabummaan khasaaraa yeroo deemnu yaaddaan deemnu ammaas dhuydanitis hin deemina. Warri konkolaachistanis dursaa warra lafootiif hanna danta dhabummaan khasaaraa ifi lubbuu baraaruudhaan lubbuu lammii baraaruudhaan dirqama lammummaa baannu balaan osoo hin geenye maganfatan balaan tiraafikaa suqanneessaa fi saffisaadha. ጊዜም ሰዎች ዜብራ ለመሻገር ጭንቅ ስለሚሆንባቸው ስላየው yeroo baay'ee lafoo deemtonni zebraa yoo qaxxaamuran nama deeggaruuf nama ta'u kan jedhuun hojii dhuunfaa koo cinaatti hojii kana hojjechuun eegale. Hojii kana eegan eegalees kabaja hawaasaa fi konkolaachiftoonni naaf godhan baay'ee na gammachiise. Kanaafuu nama gargaaruun akka nama gammachiisu hubadhe.
miidhaa balaan tiraafikaa geessisuu irratti hubannoo hawaasaa uumuuf mariin dhimma tiraafikaa irratti xiyyeeffates taa'ameera. Gaafa karaa deemnu waan inni qabachuu fi nu gargaaruu qabdan keessaa mootoon yookiin madureen arraan tan ayyaana kanattiin kabajnu keessattuu imalaan sochii daandirra gaafa sossoonu bitaa keenya qabannee sochoo aadaa haa godhannu. Isa gorchuu qofa osoo hin ta'in gaafa immoo aadaa daandii qaxxaamurruus bitaa fi mirga keenya eeynee qaxxaamuruu akka qabnu gaafa qaxxaamurra immoo akka nam tokkotti yaada malee bilbila qabannee qaxxaamuruu osoo hin ta'in karaa bilisa ta'ee fi naamusa ta'een karaa qaxxaamuruu akka qabnu nu cinaa dhaabbachuu qabdanii. Balaa tiraafikaatiin lubbuu namaa fi qaamarra miidhaa ga'uun alattim qabeenyi mancaa oolu dinagdee nama dhuunfaa fi biyyaa haalaan miidhaa waan jiruuf akka fala argatuuf hunduu hojjechuu qabaam. Yeroo ammaan tanaa lubbuu namaatii fi qabeenya gaagamaan kan ragaa jiru rakkoo nagee tiraafikaatiin dhufu ta'uu beekannee tokkoon keenya akkuma mootummaan keenyaas qabannee jiru aadaa gaafa jennu akka nageenya tiraafikaattiis ammoo garaa gizee deemnu bitaa qabannee sochoo aadaa haa godhannu namoota ammoo bitaan qabanne ammoo wal barsiifnee gizee daandiirra sochoon daandii karaa bitaa qabatanii akka sochoon hundi keenya tumsa goonee jarjaruu malee ariitiin umrii malee karaan gabaabsu hajoo asirra laalaa jira akkuma duree asirra jiru kanarra nutis gizee karaa deemu konkolaachisaadhaan dafii jechuu dhiifnee bikka